السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتن هردوتا نسي عند سراج سراجي في نسي نجيك أبدا فيا أرى جيني الدفين مجين تدابو جرتي أرانتنا مجي مين سلامتا قفدني أكم جرتن هردوتوني سراج عند نسي وندي خيسان وجاك أبدني سنجتا أرجع خيس ما ثاني أسرع دياني جرا مجين سومنا مجيف سومنا maal fakkaata soomanni akkamitti godhu jira dadhabbii wajjii wallahi yaa soomanni gaa hedduu takka ulfaata abu biyya garaa qaban hedduu takka ulfaata akkam fa'a waa hawwiteen beektu soomana kana keessa fa'a dheebottee maal fa'a si dhagayama nin dadhaba fa'a dadhabbii jira hedduu takka soomana kana keessa hedduu takka nama laaffisa garaa qabaachuu fi soomana walirratti hedduu takka ulfaata. Mageenoo nama ulfaataa soomanni hedduu takka ulfaatu jira jechuun jirti ooba guyyaa lameen dabalee kana keessatti hedduu takka dadhabdee jajjabaachuu jirti soomanaa wajjin gara gizee garaa qabaatan ni ulfaata miti. Hedduu takka ulfaata wallahi. Oowwiin gizee seenuu ni baha oowwiin biraa amma seenii baha homaa hin jiru. يعني قلنسي ندفاني بها مانجوت الحمد لله قاعدة سومن جرتمو لقاه مين يركما مين قاعدة أن جواد ربي سيعجبيسو آمين آمين ما مدرنو سي مدتيمي سومن خانيجي سومن نسيني في سومن كان عندورة دبرن كيس اتفاق سومن خسم مدرنو مدتيمو أي والله إنك الرانفة عندي تكوان تكبرين بيهم الرانفة ammoo hedduu takka jira namni ganya soomana nyaatee eega fuuree booda faadha if yaadate hin baduu barja bishaan faa dhuganii hojii boonta akka keessa jirti miti takkaa tokko gurraalee dhugeen bihu amma eega gara qabatte kanasumaa takka wanti hin jennu guyyaa waa feeteen jiru guyyaa keessa faa raftee sila waan akkanaa nyaadhee ni jira akka ajaa'ibatti ammoo eega gara qabatte akka ajaa'ibatti sa'a sanitti jechuudha lubbuuwwan dila takka kana sani nafeete gizee furaan geesse ammoo waan takka hin fadhu waan sanan hundarraa'u. Akkasii maggeen nu soomanu jirti jajjabaachuu jirti mi waan haaree maaltu si bira jira dee. Wallahi na bira wanti takka hin jirtu ati yoo maaltu si mudate mi soomana kana keessa naaf hin soomana kana keessa wanti maaltu na mudate wanti takka illee na mudanne garuu. Akkamitti jirta soomanaa fi ilmoo harmoosisu waliin. Alhamdulillah homaa hin jiru aannanis ni jira jidduudha harmas nu manoosisaa. Inni akkuma tokko na fakkaata baluu warri garaa qabuuf namni ilmoo harmoosisus tokkuma na fakkaata. Garuu ulfaata na fakkaata. Miti garuu turre ulfaataan ni beektaa? Keenya gizee amma ilmoon sirraa beelooyitees aannan itti kannitaa. Abbaan si gargaaraa wanta kan kee gargaarsa hin qabu. Sumaa fi rabbii kee jidduudha wanni hundinuu jechuudha. Gargaarsi wanta kan jiru sitti oowwuun. Egaa mee warri shamarranii akkamitti isin jira ramadaanni namni garaa qabus ni jira. Akkasuma namni ijoollee harmoosisus numa jira. Akkamitti isin jira. Harmoosisullee garaa qabdu sana jabduu ni beektaa? Sunillee ni ulfaata. Sunillee ni ulfaata garuu keessaafuu nama ijoollee baatii afurii gadi ijoollee xuxxoo nyaata fa'aa hin eeganii. Ilmaan ijoollee lubbuu baratteera nama cinqaba. Jechuun san nyaata kannitaa fi xuxxoo aannan obaastaa daa'imni takka takka ammaan tana harma qofa beekuu jira. Tokko tokko harma qofa beekaan aannan hin beekuun akkasii kana fa'aadha jira beekte. Saniifuu gaa. Komantii jala nu barreessaa warri keessaaf warri garaa qabdan akkamitti soomanu jirtanii minaaf hima hedduu takka ulfaata wallahi ilaali hangama kiyyaan hedduu takka natti ulfaatee mee isin komantii jala naa barreessaa. Maali ni beektaati dabarfannoo keessatti hedduu guddaamte beekte isaan dhukkubbii sanii wajjin wali qabateetu si laaffise. Laaffisuu qofa bismillah. Gizee dabarfannoo jiran hedduu takka ulfaata beekte keessaaf. Warri dabarfannoon arkin. Gini ittuma ulfaata hundaa'u ulfaata irra guddiin garuu kan dabarfannoo arge amma baatii shan akkana booda nyaata nyaachuu eegala beekte namni dabarfannoo hin argin immoo san dura nyaataan jaba humnas ni qaba jechuun sanii figaa maaliif humnas ni fixannee nuti
humna saduma fiiganii maasiif achi deemanii waan nyaatan namarraa deebi'e kana keessatti fa'a. Maalish dhiifama gaa maal jennaan. Alhamdulillah waan nam fayyaadha. Ilmoo nagiyaa ilmoo khayrii qabdu ta diinii taatu rabbi siifaa kannu. Rabbi nagiyaan si haa hiikuu guddaan kana. Du'aayi godhaaf hordoftoota Siraajii fi Nasiimagee rabbi nagiyaan haa hiikuu. Soomana kanallee warra soomana nagiyaan qabannee nagiyaan hiiknu rabbiin haa godhu. Amiin jennee jira. Mee hordoftoota keenyaa maal jettaarree ta'uu soomana kanarratti fa'a. Jeeni bar warri garaa qabdan naafi maan jeeni akkamta akka ta'uu jirtan. Ayyee. Naafi maamii anillee ilaaleetini Jajjabaadhaa jedhe. jajjabaadha waan isin ta'u akkana fa'aa godhi jaanaa himaan godheetini ni filaala. Maaltu jira nyaatuma nyaachuu barsiifti. Anammaan tana nyaata sana rakkinni isaa soomana furee guyyaa guutuu osoo nyaateen hin oolle soomana furraan ni laafadha nyaata nyaachuu hin danda'u maaliif akka akkas na godhu gini hin gahu. Beelaan gizee oltee yookaan si hagaraa qabu dhiisiiti nutuu gizee furri kana gahee qabu gizee nyaata nyaanne bishaan gizee dhuyite wanni hundi si cufanii beekan qeeroo muraasa xiqqoo booda jechuudha. Garuu ati daran ilmoon si keessaa nyaattee waan nyaattu dhabdeeti si dadhabsiisti gaa gizee sana. Mee naa himaa isin ishin ammarra dabartee jirti ni beektaa warri amma keessatti Alaamota akka irraa ture riyaamota akka irraa hin ture alhamdulillah ammaan tana ilmoon lafaa qaba jechuudha. Ilmoon ni mi'ooyti. Das jettiin warra abbaa manaa hin qabnes abbaa manaa gaarii rabbi isin kan warra ilmoo hin qabnes nama ilmoo hawwu rabbi ilmoo isiniif kan ilmoon hedduu takka mi'ooyti. Akkam jettaan warreen biyya baqaa keessa taa'anii fakkeenyaaf ilmoon dhaltanii as teenyee dhalla as teechi teenyee dhalla bakka itti jiranittu jiruun jiruma horaa ofirraa dhadhala yoo rabbiin haala isin mijjeesse. Yeroo abbaa keessanii jechuudha. Dhaluun gaarii ni beektaa? Wallaahi ni maaliif hanqan argaanuu duraan asittiin dhala asitti akkana taataatu jettu gizee dhuftee wallaahi hedduu takka mi'ooytiin ati waan maanquma lafa hin bu'iini malee gizee lafa buute hedduu takka das nama jirti ni beektaa ilmoon bakka itti jiraatantu jiru tana boodas bir ni jiraanna sa'a duunu hin beenu eessa akka jiraannu bakka jiraannu hin beenu jiruun tuniif duuban deebituun maali ni beektaa isaanii gizee heerumanis firraa dhaluun bareedaa fakkaata akka kiyyatti ana akka beekte namuu karoora qaba karoora isaatiin. Ayyoo ilmoon akkana nama goote isaatiif ittiin dhalinaan isin hin jaalladhu. Akkam nama goote ati akkana taate. Garaa godhachuu yoo akkana kan nama godhu taate dhalaa beekaatiin isin hin jaalladhu. Ifii dhalteeti garaa dhalaan akkana nama godheettiin malaa galiif dhalaa hin sodaatina ani gama kiyyatti jechuudha. Daddala. Dhaluun gaariidha anja akka kiyyatti jechuudha. Bakkanaati wallaahi gaa ramadaanaa wajjiin warreen bakka teessanii wanni jettan shamarran keenya akkam jirtan ramadaanni akkam isin godhu jira. Saniifuu. Egaa akkasumatti wanni har'aan tana isiniif qabannee dhiyaanne kanuma fakkaata waan dhaammattu yoo qabaatte. Wanni dhaammadhu jajjabaadhaa soomanii kurnan duraa fixee jirra. Dittamman booda nofee ramadaanni qabsan argatu rabbi nu haa taasisu. Akkasiin jaan. Waan biraa waan dhaammattu hin qabdu. Maaliin dhaammadharee? Maal hunda dhaammanne jira jabaadhaan jaanan shamarran keenyaan. Wallaahi rabbi isin haa gargaaru hunda keessanuu. Walumaan hunda keenya nu haa gargaaru warreen biyya namaa jiru hunda isaaniidha. Warra maatii isaanii bira galee hundi keenya maatii keenya hojii soomanu. Amiin yaa rabbi. Rabbiin haa godhu jira rahmataatiin rabbiin nu laalee. Jireenya kan hunda nurra haa jijjiiru rahmatee isaatiin rabbiin ni danda'a jechuu waan hunda caalaa. Ati akkam jettamee maal dhaamta? Wallaahi nagaa isinitti haa ta'u hundaa bakka jirtanitti hanga walitti deebinutti nagaan nuuf turaa isiniin jecha. Assalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatu.